doktor walitti dhufne akkasuma kan durii daraan jabaatee jiru tokkummaan keenya. Digalee. Wanti isin fiddanii naan jabeessullee jiru wanti darbeera. Obboleettii kiyya nagaa qabdaa jirtaati. Nagaa qaba garuu mucaan soddaa kennu dhugaa darbee girgirri dhiisu. Atuyyuu girgirri dhiisi yaa'u waan darbe inni darbeera yaa'u akkuma nama kamitti miidiyaa irratti taphataa turan. Indee giddiidhaan qabanii harka fuuchuuf immoo. Hunda kan yeroo jiru qoyyaa bira raankiin godha. Inda wala qoyyaa doktoriitti hagamna jaallattan jedhaan. Ittiin dawwala. Zimmi jedhaa. Handaatti amanuu naanti. Neetworkii kiyya dhiifama. Dhugaa darbee girgirri dhiisiin. Kan kebulu natti mudatu qorataan jechuudha soddaa dhaqaata kennee miti qorataa. Akkasii. Isin hirkaa fuchuu dhiisuudha dubbiin. Gadaba saasaatti na awwaaltu gaafan du'e. Ittee koo gadaba saasaa qixxee koo. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Calm down some. Hojiidhaan agarsiisna obboleettii kiyya nuti haasa'uudhaan osoo hin taane hojiidhaan agarsiisna. Basiraa yookiin haasayaa jiru. Miskiina yoo online jirtu wallah. Anas gurguroo barbaade shiif oolloon arsitti gurgura. Arsitti gandummaa baay'ee. Gandummaa dhiibnaa jechuudha. Isii sodaa. Sejjamar Isaatti gadi dhugaa dubbachuuf wal keessa ol fuudhuu wayyaa. Miti qoratamu. Akkasii. Wayyaa namni baay'een jira qorataa malee. Dhiira baay'ee qabna. Qorataan lama deeme qorataan qorataati. Kana jechuudha arsii gurguruun miti. Oromoon arsii buufnasa. Dhiira baay'ee qabu Oromoon dhiira baay'ee suu qabu immoo qorataan qabamee intalli taasisuu bakka isheen hin jirtu kun haadha kiyya qabamee irra taanaan maaliif nu bira taa'aa jirare maaliif nu bira taa'aa jira nurka jira mucaan nurka jira isin hin beektanii kana hunda asaasa sooshaal miidiyaa irraa osoo hin taane nuti hojiidhaan agarsiisa. Madadaan obboleeyya isaatiin jira. Biyyi keenya barndee akka waan bakka biraatti dhaladhee na gochuu barbaada. Nu bira gaafa jettu akka waan qariyaa wayii isinitti galee na godhaa jirta bara. Waa afaaniin haasaattu keessaan nu jirra oola. Eegaa bar nu bira jira itti barsanu. In argitu miti. Akka keessanii footoo gamaaf gamanatti finnee walitti goonee agarsiisnu nuti waluma qabneetuma dhufna gaafa dhufne. Hojiidhaan hin jedhee. Dubbachuuf doktorii yoo qiyaamaan gaara gaccaccabaa jira. Qiyaamaan bor gaccacaba yoo jedhan doktoriin har'a fuudhee hunduu amalenni. Akkasii. Atilee dubartii hin beekeessanii fuudhee qorataalee feersii fuudhu qabaatu. Akkasii. Isayyuu barkan akka nu wal fuunu wanta hundumaa jajjabeessee doktorii. Jiraa ibsii sodaa keenya qaallee. Gaafa hin akkanatti immoo na jaalladha. Gandummaa dhiisi. Shamarri gosa hin qabdu jedhu. Gandummaa walitti cigalee. Ani duraanuu gandummaa keessaa hin qabu ani iyyuu rakkoo keessaan qabu waan biraa dhiisiiti garuu namootiin fuudhiin danuu isaanii jiru. Amma qorataan anaa wajjin maaltu asirra kaa'e ituu nama walitti dhufeenya hin qabneeti. Maaltu asirra kaa'e jettee yaadde? Nutti dhufte mucayyoon kuni walitti Oromoo. Badriya. Asitti dhufaa soddaan dhufee baraan soddaan namni dhufe immoo asirratti. Amma isa jira. Fageenya gaanuu siin jenneerra wantichi garuu waan dura darbee. Darbeera. Samira girgirri dhiibbaa kenna. Wayyaa. Keessa jirtaati.
Tarii gaafa Min jedhu hojiidhaan agarsiisna akkuma jan. Duratti jirta fayyidee naqee balta gaafa nuti si faana. Maaltu darba? Wayyee. Dubaayin jiru. Amma na simattuu ree gaafa nuuf abaaboo diimaa qabattee na simattaa? Nu abaaboo adii dhiifame. Ciisa annatu isin sirreessa. Abshir. Yaa salam. Mucaan Samiraa jechuudha girgirri dhiisatti leersi heerumta maaliif gosa baay'ifannoo ol keessa horu. Arsii gaafa Akkasii dhufte gosa baay'ee. Arsii gaafa dhufte moo? Arsiin jechuudha. Itti amanaa Kabajaan kenna. Dhiismaa siinaa jedhuun ormayyuu kabaja sodaa ofii. Ani isin jechuun jibbaa namaan qaban jibbaa namaan qabu dhugaa sa'uudhaaf jibbaa namaan qabu. Dhaggeeffatu samu. Naawwiin obboleessa kooti kaleessa malee dheengadda arsii deemeenaan akka jaritti simataan ani maal jedhee sitti ma dhugaa dubbachuu. Bakka adda addaa geessanii buna danfisanii buna qalaasa jedhamu san marqanii waan adda addaa godhanii simatanii warri arsii. Yaa salaam soddaan sodaadha jedhan mitiire walumaa gala akkan simatamu sirriitti hin beekan. Jechuun dirqama koo achi keessaa fuudhuu hin qabdu barreef simatamuudhaaf. Ummati jaalala beeku dhaggeeffadhu fuutees fuudhuu baattees inuma si kabaja. Inuma si jaallata jaalala beekana ummatichi waan ta'eef. Namni akka arsiitti si simatu numa hin jiru Itoophiyaa guutuu keessa dhugaa dubbachuu. Wallahi naffaa miteene naffaa yeeleenyum ga'een inuma jaaladha jara garuu immoo jiramti laayit gurbaan kaamudha. Samira dhageessaa mucaa jaalalatu fide bara jaalalatu fide bara. Rakkoon qabu dhiira isiniif kennina jechuun kottaallee nama lama sadii isinii kennina na dhaggeeffadhu badiriyyaa. Nama lama sadii afurii kanaa oliyyuu isinii kennuu dandeenya garuu qorrataan immoo haadha manaa qaba. Haadha manaa qaba. Haadha manaa qaba siin jedhe. Waan sooshaal miidiyaa irra jiru hunduma isaa namanii naasise. Haadha manaan isaa moo eenyuun ni jettan yoo na gaafattanii isinitti. Hundummaa balleessuma. Ara gandummaa taphatuu maal nu godha? Haadha manaa koo isinitti agarsiisu. Haati manaa isaa doktoruma. Akka magaalaa Ammoo ana yoo jette garuu nan garramu dhugaa rabbiin. yaa rabbuutu bagan samuu bira jiraate silaa zayitii wayinatti dhaqteetti yaa ilaahi. Natti agarsiisu. Eenyu? Ati deemtee waan godhattu ilaal badri yaanaaf isiin gaafa waa ta'e samuutitti gaafatamte suuqii tokko waa bitan namarra wal argina. Maal bareedna akkanaa jedhe bara ani footoo miti dubbiin wal hammattanii yoo wal bira kaatanii dhaabbattan iyyuu rakkoo miti kun.